Abbootiin qabeenyaa misooma biyyaa qabamee deeggaruu keessatti ga'een isaanii olaanaadha. Guyyaarraa kutaa magaalaa Lammii Kuraatti mana barumsaa Edgat Corraa sadarkaa lammaffaatti gamoon tajaajila mana kitaabaa laaboraatoorii fi kutaa ICT foolu abbaa qabeenyaa tokkoon ijaaramuuf dhagaan bu'uuraa kaa'ameera. Sirna dhagaa bu'uuraa kaa'uu irratti kan argaman hoogganaan biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee Dr. Zalaalam Mulaatum dhimmi misooma barnootaa dhimma dhaloota ijaaruu waan ta'eef mootummaa qofaan osoo hin taane hirmaannaa abbootii qabeenyaa kan barbaadu jedhani. እንደዚህ አይነት ሰዎች ሲበራከቱ በርካታ ሰዎች ኃላፊነት እየወሰዱ ድርሻቸውን መካፈል ሲችሉ namootni akkanaa yeroo heddummaatan qaamotni garaa gahee isaanii baachaa yoo deeman mana barnootaa dhalootni bakka itti qaramanii fi biyyi bakka itti ijaaramtu ni taasifna jechuudha. Ijaarsi barnootaa ammoo qaama tokkoon yookaan mootummaa qofaan kan milkaa'u osoo hin taane hirmaannaan abbootii qabeenyaa garaa fi qaama dhimmamtoota akkanaa murteessaadha. Kanaaf kan humna qabu hunduu gahee isaa yoo baate biyyi ni ijaaramti, dhalootis ni qaramu. Hojiraawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Lammii Kuraa obbo Xilaahun Roobaa gama isaaniitiin qabeenya mana barnootaa mootummaa fi abbootii qabeenyaan ijaaraman qabeenya hawaasaa fi barattoota manneen barnootichaa waan ta'eef barattootii fi hawaasi naannichaa kunuunsuun dhaloota dhufuuf dabarsuun ni barbaachisas jedhan. ተማሪዎች በጣም መንከባከብ አለባቸው. Dubbii ijoon kan biroon immoo qabeenya mana barumsaa kana keessa jiru barattoonni kunuunfachuu qabdum, akka qabeenya keessanitti ilaaluu qabdum, barattoota kaanittis himuu qabdum. Barsiisonnis ji'oottan darban keessatti aarsaa guddaa baasuun nageenya mana barnootaa keessatti akka eegamu taasistaniittum, ammas akkanumaan itti fufuu qabdum. Hawaasni naannoo kanaas qabeenya mana barnootaa kanaa eeguu fi kunuunsuun isinirraa eegamam. Ijaarsicha guutummaa guutuutti baasiisaa uwwisuun kan ijaarsisan abbaan qabeenyaa dhaabbata konistiraakshinii TNT Injiinar Tasfaayee Xilahuun baasii waliigalaa ijaarsichaaf bahu birrii miiliyoona 41 ta'uu kaasuun ijaarsichis ji'oottan 6 keessatti xumuramuun tajaajilaaf banaanii ta'a jedhaniiru. የላቦራቶሪ የአይሲቲ mooraa mana barumsaa Edgat Corraa sadarkaa lammaffaa keessatti gamoo abbaa darbii lama tajaajila laaboraatoorii ICT fi mana kitaabaa oolu ijaarsisuuf hojii eegallee jirra. Ijaarsi kun baasii birrii miiliyoona 41 kan fixu yoo ta'u ji'oota 6 hin caalle gidduutti xumuruun tajaajilaaf banaa ni goonam. Kana qofaas osoo hin taane dirree mana barumsaa kana keessatti argamu hiriyoota koo waliin ta'uun misoomsuuf mari'achaa jirra. Misooma kutaa magaalaa kana keessatti gaggeeffamu kamuu hanga ga'ee koo baachuufis qophiidha. Maatiin barattoota mana barumsaa Edgat Corraa sadarkaa lammaffaa fi hawaasi naannichaa waliin ta'uun mooraa mana barumsichaa misoomsuuf birrii 800 walitti qabuun gara hojiitti seenamee jiraachuus beekuun danda'ameera.